algaa akkamii qabdaa akkamii hojjechuu dandeettaa walumaa galatti meeshaalee kutaa hirribaa yookiin kutaa ciisichaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baguma jiraattan hundi keessanuyyuu viidiyoolee akkanaa jechuudha na fayyadaa osoo hin tahin isin haa fayyadu faayidaa keessan qofaaf ka gadhiisuudha. Hundumti keessanuyyuu jechuudha laayik illee sheer illee godha hubadhaa sirriitti jechuudha. Algaa fakkeenyaaf obboleettiin tee kana dalagattee riyaan tee kana dalagatte osoo ta'e diizaayinii qalbiin keessi feete diizaayinii ofii feete murteessitee hojjechiifachuu dandeetta. Yeroon ammaa kun jechuudha faashinoolee adda addaatii fi yookiin ammoo tuyyuu hundi isaatuyyuu diizaayinii haaraya kutaa hirribaa keenya keessatti akka sammuun keenya boqotu akkasuma ammoo tuyyuu akka raahaa keessi keenya argatuu fi itti gammaddu qalbiin keenya ajajachuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundumti keessanuyyuu warri haaraya taatan channel kanaaf subscribe godha. Warri ammoo maatii umura zaantaata like illee akkasuma ammoo tuyyuu share hiriyoota keessaniif godha. Asirratti namootiin har'a algaa dalaysiifachuu hawwii qabdanis tahee akkasuma ammoo tuyyuu booddee dalaysiifachuuf yaada qabdan kan mana keessaa qabdan illee inshallah rabbi isin dabarsu dhiifama isiniin sadha qofatu na qabaa jira. Of dura keessanitti dalaysiifachuun ajajachuun keessa waan hin ool hundumaafuyyuu faashina darbii dhufus tahee akkasuma diizaayiniilee nu hojjechuu dandeenyu baay'eetu jira. Kana qofa osoo hin tahin qarshii rakasaallee qarshii 39 irraa hanga qarshii 100 ni jira jechuudha. Nu bira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif kana nuun jette horii jettan humna keessan 39 irraa eegalee jechuudha haga ofii barbaaddanii mee hagamtuu nagahaa fakkeenya fi kanaaf humna keenya madaalchifnee jechuudha hammam danda'a hagam danda'a jettanii yoo filattanii dalaysiifattan ni dandeettan. Namootiin tokko algaalee asii achitti argan yookiin bakka adda addaatitti arganii kuni qarshii meeqaa jedhanii gaafatan. Qarshiin isaa fakkeenyaaf bardeen gaddaa qarshii 40 yoo ta'e barana 40 miti. Bardeen gaddaa 30 yoo ta'e barana 30 miti. Baay'ee dachaadhaan dabalee jira. Parsantii 3 yookiin parsantii 2 edaataniituma tilmaamuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf argaaleen jechuudha har'a viidiyoo kanarratti argitan hundi isaa nu biratti hojjetamuu ni danda'a. Garuu akkamitti dalaysiifannaa hagamitti nu bahaa maallaqa meeqa nu gaafataa kan jettanii fi akkasuma ammoo tuyyuu hunduma meeshaa kanaatu tokkoon ka hubachuu dandeettan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkaataa humna keessaniitiin madaalchiftanii bareedina meeshaa kanaallee ilaaltanii jabina meeshaa kanaallee ilaaltanii ajajachuu dandeettan. Isa qofaa miti sarpiraayiziilee ramadaana tokko lama osoo hin jedhin duraa duubaan itti fufee deemaa jira. Lakkoofsa bilbilaa iskiriinii kanarra jiruun fayyadamtanii ajajachuu dandeettanii hamma dhumaatitti viidiyoo kana ilaala algaa barbaadan keessaa filadha. Ofiif osoo hin tahin viidiyoo kana isin qofaaf gadhiisee isiniin jedha.